Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkam nagaa fayyaadha jirtu jabaattu ashama harka fuunee warroonni amantaa biraa hordoftanii akkam jirtu jajjabaattu alhamdulillah na bira bareeddu inshaallah samuuna inna hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hunu asittiin argitanii roozmarii jira, asitti talba jira, asitti zanjamiila jira. Zanjamiila wanni baay'ifadheef zayitii birallee waan qabuufi asitti qurunfuutitu jira akkuma argitan kana. Asitti mootu zayituunitu jira maashaallah tabarakallah. Asitti mootu zayitii roozmariitu jira gabaa fidadhe jechuudha. Inna akkasii amma wajjin akkitti hojjennu isinitti argisiisa inshaallah. Maashina keessatti daa'imni akkitti hojjedhu isinitti argisiisa. Nafaana turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hunu asitti argitanii zayitii kanarraa qannase kareefu isinitti argisiisa walitti as makee. Hunu amma asitti macuufaa ficaa kanatti naqadhaa jechuudha. Inna akkasii nafaana turaa isiniin jedha. Hunu kareefu tana walitti dabale san argitanii akkanatti daakee cimlalliq godhe akkanatti daakee. Maaliif akkanatti daakee beeytani zayitiin isaa akka sirriitti keessaa naa ba'uu fi booda hin argitan isiniin jedha. Inna akkasii nafaana turaa. Hunu kareefu tana amma akkana ta'eetiin jira argitanii. Wanni zayitii tana illee itti dabale, zayitii roozmarii tana muluma itti dabale. Inni argitan jedheetiin yaada. Inna akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Natti ibiddarra yoo godhu hin argitanii. Nafaana tura. Inna hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hunu akkanatti ibiddarra godhadhe. Ibiddarra mootu wanni bishaan akkanatti jala gootaniif mataan keessan isin jalaa luqqaa yoo isa qofa ibiddarra keessaniitiin kophaa isaa danfiftan jechuudha. Amma akkanatti hunu keessisa argitanii. Waan inni fakkaatu inna booda yoo ba'u akkitti bareedu hin argitan inshaallah. Wanni kana laalinaa hin qulqulloofne dalagarra ture waan ta'eef daddafeetiin viidiyoo isinii maraa jira. Inni argitan jedheetiin yaada. Inni keessi isaa laala hedduu takka bareeda. Booda yoo irraa ba'ee kana caala akka bareedu abdii qaba. Inni akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Homa xiqqeessuurraa waan nu fayyada, waan sirriitti nu fayyada hojjechuu dandeenya. Inni akkasii haga sagantaa kiyyaatitti nagaan nafaana turaa isiniin jedha. Inni hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun kareefu tana irra kenne suni kanatti ibiddi takkaa jira. Keessi isaa daawwadhaan. Urgaan isa maashaallah tabarakallah hedduu takka urgaa argitanii. Zayitiin isa jalatti galee walitti ba'uutiin jedheetiin walitti dha'uu fedhee. Turtii guyyaa sadiitiin hona akkana jira kattaan isaa jalatti gale. Inni akkasii isiniin jedha. Amma cuunfaan deema kunuus keessatti jechuudha. Inni akkasii nafaana turaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Garuu zayitiin maashaallah tabarakallah hedduu takka ba'een bareeda. Inni akkasii nafaana turaa isiniidha. Oh my god jetti warri faranjii nuumiti garuu. Argitanii hedduu takka bareeda maashaallah tabarakallah. Wallahi hedduu takka bareeda argitanii. Oh my god sirriitti ititaa wayiiti, sirriitti ititee maashaallah tabarakallah. Wow. Immoo hedduu takka urgaa waan immoo hojii waan inni urgaaf hin beeku. Kuni ka gubbarraati. Ka gubbarraati kana qofaan cuunfe. Kana qofaan cuunfe jechuudha. Silkiin kiyyaan kukkutaase. Kana qofaan cuunfe hunu as keessa kana mootu carqiidhaan cuunfa isiniin jedha. Ka carqiidhaan cuunfame illee isinitti argisiisa. Kana mootu qodatti naqadhee isinitti argisiisa. Meeshaa itti fayyadamutti jechuudha. Meeshaan itti fayyadamu inshaallah takka tana takka isii tana takka mootota dhiyoo tana isinitti argisiisani. Inni akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Akka salphatanii kanatti zayitii bareedaa kana dalagannee ji'a 2 ji'a 3 itti fayyadamuu dandeenya. Nafaana turaa.
Kun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka cuunfee isa kana as keessaa naqee jechuudha. As keessaa naqee akka cuunfee isa kana mul'ataa miti. Isa kana cuunfee isa kana cuunfee ka duraa sun himmoota maashaallah argitanii no isa kana tokko naa ta'e nama gaji afurii jeeshanii fayyadama jechuudha. Yaani jechuun hedduu takka bareedalle hedduu takka urgaa waan irraa dalagee argitanii talbaa, qurunfudii, roozmarii bakka waan keemikaala hin qabne no ammallee zayitii roozmarii tana achi deebee zayituunii jechuudha. Waan keemikaala takka laf keessa hin qabne zayitii bareedaa inna wallahi akkasisiniin jira itti fayyadama. Keessattuu zanjamiila jechuun zanjamiilli faayidaa guddaa kenna irratti qabu hundi kenna yoo hin beekna yoo garatti dhuunillee immootu yoo akkanatti itti fayyadamnellee akkasii inni akkasitti fayyadama isiniin jedha.